kana boocuu irratti warra biraa hirmaachisuu xiqqoo qaawwaan hin turre kan ji'oogiraafii xiyya tokko. Sababis namni oggunii fi isa hirmaachiste wajjin qorattu, wajjin boocu, boodoggu wajjin gabadh dhiyeessites, magaalaa dhiyeessites, aameen jee fudhata maaliif kayyaaja. Xiqqoo ani amma shakkiniin an harkaa ture kalee fi arra inumaatu baay'inaan kan hin dubbisaa ture. Barruulee keessaa walii ergamaa jiru tokkootu anis ergamee nagee. Oggu barruun kun naga'u taa'ee wanneen an jalqaba godhee yoo jiraate mee wanti kun hirmaachisummaa maal fakkaata ka ji'oogiraafii xiyya jalqabaati. So hirmaachisummaan ka'e karaa afaanirra qorannoo godhuu, karaa qubee kana boocuu, qubee boocame uummataa dhiyeessu hirmaachisummaan kee maal fakkaata tokko. Inni lammaffaadha. Wantoonni akkanaa ogguunii fi magaalaa dhufan hanganii fi qaamni ifatti waan kanaaf itti gaafatama fudhatu jirutti magaalatti hin ba'u. Waan kana reefullee kaastee jirta garuu tuuti qoifa naan taane. Magaalaa akka baase harkaattuuti fakkaata. Harka warra gootaraa seeneeti. Harka warra taguuga harka kaaheeti. Malee wanta kana isin itti yaaddanii waan baastan natti hin fakkaatu. Magaalaa bahuu dura maalii fi dhoysuun barbaachise. Eega dhoysame hoo isa dhokotte kana akkamitti harki biraa hanga hulluysee baasutti eeydanii haja'uutu gaafii xiyya lamee waliin. Fayyaada yaadeero gaafii lama gaafattee tokkoffaan hirmaachisuu irratti lammaffaan bahiinsa dokumentii irratti. Hirmaachisuu wanni amma yaada reefu sii kaasa yoo yaadatte ammallee irra deebi'eetiin dubbadha reefu himeetiin jira. Hawaasa elementarii irraa eegalee ilaan iskuulii ilaan yuunivarsiitii mari'achiisaa dhufne. Hulleen tun yeroo takkarra lamarra sadiirra afurra bifa jijjiirrachaa dhufte. Maree hawaasaatiin. Maatan akkana goone waan kana yoo jijjiirtan akkana sanbooda gara odaatti dhufne akkamitti yoo akkana goone waan jiru yeroo takkarra lamarra sadii afur kiiboordi nuti jijjiiree moonni siin jeefa waan saniif. Yoo bakka tanaa tana goone yoo namoonni yaadaan gabbisaati as dhufne. Ammallee deemu jira dhaloonni illee fooyyeffachuu danda'a oppoo wanni godhaa jirruufis kanaaf. Akkitti dokumentiin gabbee immoo yuunivarsiitiif dhiyaate. Yuunivarsiitiif ka dhiyaate hullee osoo hin ta'in qorannaa qubee Sheek Bakri irraa eegalee ilaan qaba kanan jiru kanatti qoratamte dhiyeesse. Ka dhiyeesse Piroofeesar Fadhasaadha. Isaatu qorate. Ani niin afaan Oromootiin umdee bar waan kana inni umdee. Inni ni qorate dokumentii namoota hedduu ka dhiyeesse isa. Ka baase immoo yuunivarsiitii Wallaggaa keessaa barsiisonni footoo kaasanii namoota alaatti ergan. Warra siri'ee moo siriidii jaaniin maqaa isaanii hin beeku narra ilaalinaa isaantu maxxanse. Ani yeroo takka isaan qunnameetiin ture karaa Piroofeesar Fadhasaatiin because inni dokumentiin irraa fudhachuudhaaf waan qunnamaa tureef gama isaatiin isaan baree even afaan googil neenaa jennaan isaan dura warra eegalees ni jira warra akka Hamzaa Wareeyoo fa'aa warra akka gartee Saphaloo Khadiir fa'aa kanneenitu eegalee ture gaafoo jaatanii guddicha amma isaan cinaa dhaabbanna jeetiin isaanuma kanaa'u yaamee warra Oromoo community asiitii wajjin illee zoom meetingii goonee ture akkamitti afaan Oromoo googil seenuu kanarratti tumsi godhamaa fi garee Oromoo Cultural Institute Manisoota wajjin illee akkasuma bariin godhamee ture. Isaan kanaa'u tumsuuf dokumentii kiyyallee saba sanitti itti ergee gaafaan itti erge isaan gadi hin baaf qabatanii kaayatan. Arraa yuunivarsiitii Wallaggaa irraa itti dhufnaani rifatanii baasan Piroofeesar Tashoomaa kabajaan qabaa fi nama guddaadha. Yuunivarsiitiin keenya akkamitti waan akkanaa maxxansaa jeeqa dura maxxanse isaa fi abdiisa. So poostii ilaalamu danda'a warri waan kana hawaasa keessa kaase isaanii nuti hawaasa jeequrraa sagantaan qabnu hawaasni keenya fi keessaa Oromoon akkatti duulu beeka akkatti duulchifatu beeka waan ofii akkatti hojjetu beeka sii galtee dirree bahee na harkaadhaaf hin hojjetu na harkaa yoo ta'e amata 19 of na deero gaafuma wayyaanee sanuu gama wantaatti finnaa kun kanumaa yoon irra bareedana fakkaate. Galatoomii ani kanumaan ogguun xumuruu waa hunda caalaa wanni guddaan ammallee wanti badii ni jira jenneen amannu nuti. Yeroo ni jirti yeroo jirtu kanatti fayyadamanii gara qorannoo fi waan barbaachisu dhiyeessuun hirmaachisummaan adda addummaa yaadaa kabajaatti deemuun haa jiraatu kaja'u qofaan dhaamsa qaba. So eebbifame akka afaan kiyyaatti. Yaa ulfaadhu ammallee kaayoon keenyas kanuma ammallee uummanni keenya dhagee itti fufuu osoo hin taane hayyootaaf dhiyaachuu qaba hayyoota keessa deemuu qaba kaayoon keenya ammallee dhaloota dhufuu fi kanan dagatinaa dhaloota ammaa burjaajeessuu fi miti dhaloota ammaa if duraa fi if duuba oofuu fi miti dhaloonni dhufu waan ifi haa qabaatu achi keessatti haa laallatu si galtee dhaloota irratti haa hojjennu mee sagantaa yeroo dheeraa haa qabaannu na harkaadhaaf sagantee gabaabaan akka gadi hin baane akkas nurraa fakkeessanii beekta. Faallatti nu himanii Maastar gaafii takkaas keessa bade gaafii takkaas keessa bade. Ayyee.
tan waan afaaniin jiru harkaan hin barruun hin barreessine yeroo oromoo isaaniif dubbisu kayyoo sun as keessa baddee mee irra deebii keessumaahu teenya hogguu gara keenya dhuftu addumatti ituunis afran qalloos anniyyis hogguu barreessinu waan dubbannu kan barreessine namuutti walii galla amma nuti ka dubbannu miti ka barreessinu kanu dubbatanii kanuti dubbannu jala dhoysinee barreessu jirra harkita yoo ta'e fakkeenyaaf barreessaa hogguu jennema barreessuma isa jedhu kanaaf amma fakkeenyaan barbaachisu oromoon ni wata waansa because fakkeenyaan sa'aan gumnu fayyaadee akka waan dubbatan hin barreessine arkinaa hayyoonni kana challenge godhuudhaaf afaan addunyaa hundi waan dubbatan hin barreessu jedhaniis ni jedhanii nuti immoo dhaloonni waan dubbatu akka barreessuuf irratti hojjechaa fi jirraa fi ilmaan waliigalle naafati nuti ni dabarraa dhaloonni dhufu immoo waan nurraa fudhatee haa dabaru waan jiruuf an akka nama tokkotti ifaajii tana asiin ga'e tana booda gaa isaan dhugamu miidiyaatti baasanii qorannaan ittuma deemuu qabaan jedhan instituutiina seenee oromoon ajandaa biraa baafatee gaa hojii isa deebuu qabaan jedha ajandaa kana laffisee. Galatoom. Gaafii dhumaa gaafii lama na gaafadhaatii inni bu'aan. Anaat akkasi gaafata bakka Video ke bakka dero. Fatiidha ustaada maasii. Oh Fati. Ayya. Bakka qalama adda addaa san gartee diimaa giriinii san gizee kataban qalama sadeenuu kisha keessaa qabachuu qabanii moo akkamii bakkisan? Rakki. Galatoon adeero. Wanni qalamaan adda baasanii hundi kulleen kulluma wanni jiru amma afaan Oromoo fayyadamaa jiru irratti qubee guddeessaa fi qubee xiqqeessa jedhanii jira. Kun hin jiru achi keessa kullee keessa. Qubeen hundi tokkuma afaan Oromoo qubee guddaa fi xiqqaadhaan kan hajjiiratu osoo hin ta'in yeroo dheeratuu fi yeroo gabaabbatu. Yeroo jabaatuu fi yeroo laaffatu hiika jijjiirata afaan Oromoo. Saniifuu kan nu dhibu sanirratti kan dalagu jirru yeroo jabaatuu fi yeroo dheeratu yoo gabaabbattu waan jiru irratti daleene. Kuni siistama barreeffamaa qaba. Sirna barreeffamaa jenneeni kottonfattuu bargaafattuu oromtuu kajoo jira hanqa siistama dhugaa dhufutti. Kuni waan irra dalatanaafin ani hayyoonni afaanii hayyoonni xinqooqaa dokumentii san dubbisanii linguistikaalii saayinsii afaaniitiin akkasitti irratti haa mari'atanii achiin haqeeqamu wanni jahuufsaniif. Malee wanni qalamaan adda boon jiru. Baay'ee footooleen gariin ta feesbuuk irra deemtu ta duraanii faadhaa beeke. Ta taayipingiirarii qabdu faa kitaaba gubbatti yoo ilaalte immoo dubbachiiftuun shanuma. Ka wanta gubbarratti bee immoo ka taayipingiirariin gabbu'ee wanta irratti gizee gaafa duraasan osoo kompiitaratti keebiroon tolfamiin PDF'dhaan dalagame. Adobe irratti dalagame san. Ka eegana kompiitara dhufe qophaa'e kitaabota dubbisuu danda'an. Hudhaan akka dubbifamaa taatee hudhaan akka jabaachuu qabdu. Sirna birsaga keessatti kaayetiin jira. Waa'ee gartee xinqooqa afaanii keessatti illee makaara jala huruuf ni beektan afaan arabaatiin. Waan akkasiisan illee gartee waan keessa deeman korsiilee garii waan hin fudhadhe waan hin qabuuf kanarrattis waan hin barreessee hin qaba. Kitaabota garii waan hin barreesseef akka dubbisu ijoolleen dubbisuu jalqabanii jiran. Even waan takkaan isin himaasumaanii naannoo keenya akka yaadattan barattoota hedduu haa qabu sheekkan. Sheekkan ijoolleen nama 400 qaban. Ijoolleen tudus niti kitaaba dubbisuu feenaamaan hin barreessinee jaan. Aboo ani nama sheekaatii miti. Kitaaba isin barreessu kitaaba baradhe. Waggaa 8 baradhe kitaaba. Warra kishee Abdurrahman Daamoota warra kishee Amiin Farattiin baradhe. Mana barnoota Jahidattiin baradhe amantiin hin beeka. Arba'inaa fi buluugaa fi riyaadaa fi tajjiidii kanneen numaan baradhe akka namni tokko baratutanis. Garuu barreessuudhaaf nama amantiitii miti. Kabarraa'ee fuuneeti hulleetti deebisnee kanneen eebisaan illee akka baratan. Maaliif afaan isaatiin namni barachuu waan qabuuf gartee piraaktis akka irra godhatan dubbisuu barreessuu akka irratti muuxannoo argatanii jabeeffatanii deeman akka nafeeffataniif. Kunillee godhamee jira jechuu barbaadeeti. Okay. Argadhe Shamsa Carraa. Eshi galatooma Maastar Hasan dursee sinarguu kiyyatti gammachuun qaba maaliifi jetteerraa qaamaan abbaa dhimmaa arganii abbaa dhimmaa wajjin haasa'uuni waan guddaadha jedhee amanan ofii kiyya. Ani afaan Oromoo Jimmaatti baradhee barsiisummaa gara waggaa 6-7 hojjedheera. Amma hobbii inni keessan jira. Kaleessa dhimma kanarratti mari'ataa turre ishee jaabirfaa turanii hunda dursee eeyyamamaa taatee as dhufuu keetiif baay'ee galatoomii akka nama dhuunfaatti
personally akka dhuunfaa kiyyaatti namni kamuu damee hojii irra jiru kamiin saba ni fayyada jedhee wanna yaada irratti xiyyeeffatee hojjechuun saba kana tarkaanfii tokko adeemsisa malee saba kana boodatti deebisa yaada jedhu hin qabuani. Kanaaf saba kootiif jettee waggaa 19 miti laaqana guyyaa tokkollee yoo aarsaa goote ana bira kabajaa qabda. Warri bilbilli simbira jiru miti godhadha. Garuu immoo akka nama tokkootti akka Oromoo tokkootti akka quuqama sabaa nama qabutti immoo dhimma kana yeroo dhageenyu wanti nutti dhagahame jirraaf irra deddeebinee si gaafannaa namnillee wanti inni dhimma kana kaasee olii gadi adeemaa jiruuf afaanni dhimma waloo keenyaati qubeen dhimma waloo keenyaati jedhee waan amanuu fi sanallee akka fiil gootuun barbaadan. Sanarra darbee gaaffii kiyyatti cehuun dura warreen dhimma kana lagaan kutaan amantaan wal qabsiiftuu deemtanii dhiisaa isinitti taafu. Saba kanas hin fayyadu, afaan Oromoos hin fayyadu, biyya kanas hin fayyadu. Maastar nama tokko akka amma dhagahaa jirrutti baasii barbaachisu hunda anatu kafar gochaa ture jedheera. Maallaqa isaatti baasee hojjeteera waan saba kiyyaaf hin ta'a jedhe. Dhimmi kun dhimma maastarii Hasanii waliin wal qabatudha malee dhimma Harargee bira geessuun qabu. Neetworkiin koo xiqqoo diimataa jira ta'e dhagaama ta'e hin beeku. Dhimma amantaa musliimaa bira geessu waan qabu natti hin fakkaatan persoonaal akka ilaalcha kiyyaatti. Kanaafuu warreen gara kanatti harkisuu yaaddanii of qusadhaa jechuun barbaadan jalqabuma. Garuu akka namaatti immoo gara gaaffiitti yeroon deebi'u gaaffiileen yeroon osoo hin dhufin wanta baay'ee akka ibsite namana garuu personaalii sooretti qoba ganagaan dhufte personaalii waan natti dhagahamu ibsiteetta ta'ee hin ibsine ta'ee hin beeku garuu gaaffii tokko lama qofaa kaasuu barbaadan. Qubeen laatiiniitti fayyadamaa jirru hanqina qabaa yoo jenne eeyyee hanqinni inni qabu tokko lama jennee arguu dandeenya. Waggaa 19 qubee haaraa bocuu caalaa waggaa tokko lama fooyyee sooretti miyuutiin qabattu yoo dandeesse yaadhu. Waggaa tokko lama rakkoo sanaaf fala barbaaduun maaliifin kana sii kaasaa? Jechumti qubee afaan Oromoo jedhu kun dhaloota wajjin seenaa wajjin eenyummaa wajjin walidhata godhateera hagammaatti. Sana gar tokkotti qabnee gara kanatti deebi'uu caalaa sanaaf fala barbaaduun hin wayyu ture. Tokkoffaan gaaffiin kiyya. Gaaffii lammaffaan akka jalqaba dhageenya caalaa kaleessa yeroon dhaga'u immoo wanti na naasises wanti xiqqoo yaaddoo keessa na galchees jira. Fakkeenyaaf kuullee kana darbee qubeewwan gosa garaagaraa 9 dhalootii ittiin barataa jira, ittiin barsiifamaa jira jedhaniiru Profeesar. Kuni saba kanan fayyada jettanii yaaddu. Inni kan biraan akka qubeetti akka kuulleetti fixeera. Sittin dheeresse natti fakkaatan of galchi. Garuu akka kuulleen yeroo achi as ba'u ati nama dhuunfaa dhaabbata si gargaaru hawaasa si gargaaru hin qabdu waggaa 18 gatiitti baaftee sooftiweerii hojjettee kiiboordii qopheessitee maal qopheessitee haga kana ifaajuun kee akka qorataa fi ogeessa tokkootti osoo tarkaanfii barbaachisu deemeera hin deemin baasii kana hunda itti baasuun aarsaa hin barbaachifne kafaluu sitti hin fakkaatu. Amma fakkeenyaaf dhimmi kun akkanaa galutti ana. Ustaada akkuma sagantaa kana duraanii lama gaaffiin ni ga'a. Gaaffiin ni ga'a kanas. Xumureera shee kiyya. Ogeessotni afaanii itti mari'atu itti hunduu ogeessi lingwistikii itti mari'atee kamtu wayya kam wayya jedhee murteessu saniin oolumi maaster. Akkas.
osoo sun tahee erga fala argatte osoo imalte dadhabbii kee kana siin qusatu ture. Isteeppii barbaachisu osoo hin deemin dursa misoomsa keessa galle waan galameen si'aadha. Osoo isteeppii barbaachisu mirkaa'ina keessa seeneeti gara misoomsuutti deemama. Misoomsuu san osoo hin gahin tarkaanfiin barbaachisu osoo hin deemamin misoomsuu kafaluun ta'uu jechuun barbaada. Galatoomii ulfaadhu. Osoo yaada keen xumuriin garuu yoo sitti tole sagantaa marii qabaa irratti yoonaa hirmaatte natti tola. Gamanumaan imaanaa sittaa ta'u. Thank you kabaje. Adeero asoo dhagee gaafii garii deebiseetiin jira viidiyoo duba deemee caqasuu numa danda'a. Kan amma irraa arge gaafii takka boodarra dhumarra bareedduu fide waggaa dila kana hanqa qubee haaraa uumuuf ifaajiin godhamu ka jiru yoo fo'i qobbuudhaaf yaaliin godhamee ho'i waan joona gaafate. Dhugaa qabda baga gaafatte adeero dhugaa qabda. Nuti dhaloota qubee kana baratee ittiin hojjechaa jiru. Ittillee hojjannatti fuufa. Dhaloonni nu booda dhufu immoo dhaloota waa qobboo osoo hin ta'in dhaloota waan isaa qabatee deemuu barbaanna. Uummanni Habashaa wanni qubee isaanii irrina wajji qabatee deemuuf kasaanii waan taateef. Nutis keenya tolfannee ka afaan keenyaaf akka mijaa'utti tolfannee ka dhaloonni keenya ilma kiyyaa miti ilmi kiyyaa afaan qabatee deemuun karoora dheeraa jechuudha. Sanirratti dalagaa jirra jechuudha. Sana wanni waan ifii barbaadu maaliif akka ormaa amma namni gariin maal jaaree fullee jeerraan deebi'a gaanniin turre ta'a akka abaluttiin sirbaan morma nama jalliftii ijaan munguddoon ta'e akka abaluttiin sirbaan morma nama jalliftii biyyoonni kumni takka yoo laatiin barreessan nutis dirqama laatiin barreessuu qabna jechuu miti. Dhaloonni keenya waan ifii qabaachuu qaba. Kuni rakkoo miti. Silaa rakkoo ta'e afaanota marii gurguddaa addunyaa irratti amma yeroo deenu afaan faranjii haasawan sinitti fakkaatiin. Afaan isaanii haasawan maashinaatu hiikaaf. Afaan faranjii wallaalaatii miti. Walgeessee irraa yoo baate afaan faranjii sitti haasawan. Afaan Ingilizii. Garuu walgeerra yeroo seenan afaan isaanii dubbatan. Kun maal akka ta'e isiniif gala. Teknooloojiin AI fi kafadhallee yoo dhufe eenyummaa hojii akkuma wal simuu godhama malee eenyummaa fi hin darbitu if barbaadu waan jedhu irratti. Kuni dhaloota waan dheeraa irratti waan godhamu. Ifaajiin kee akkanumatti kaafuun fakkaatu osoo akkanatti ifaajii ittiin godhin maaliif ayyootaan qeeqamee akka kufuuta akka dabruun godhamne waan jiru yaada kaasa. Adeeroo ifaajii miti. Wanni saba kiyyaaf godhu gizee hundaa'u waan kiyya. Saba kiyya jechuun ana. Ani ifitti hin qusadhu. Humniitii kiyyaas beekumsi kiyyaas qabeenyi kiyyaas kan uummata Oromooti. Hin qusadhu ittumaan deemaa hawaasni keenya yoo dhiise mirga qaba. Ani garuu dhalootaaf dhaloonni waan akkanaa jira jee akka fudhatu. Gaafii takka ammaas ta'u baleessi kiyya kaasee barsiisaan qubee sagalii jira jedhanii. Kuni waan warri sooshaal miidiyaa hawaasaan burjaajeessaa jiru hiikaa jijjiiree. Dhugaa qubeen sagal ni jirti amma tokkoffaan qubee Sheek Bakrii Sabalooti. Bara meeqatti uumamtee ni beeka barsiisaan. Talammadaa qubee Dr. Abdishakuri. Dr. Abdishakuri Yuunivarsiitii Saawud Arabiyaa waggaa 26 ol nama barsiise. Tasadaffaa qubee Muusaa Godiiti. Jaalxaa Abdiifaan miseensi adda bilisummaa Oromoo gumii sabaa kitaaba isaanii irra barreessanii turan. Achirratti hin arginu Muusaa Godii. Sheek Adam Abbiyyuu jedhanii Adaamaa jira. OBS uumaa irratti illee dhufee turan illee jaarsa guddaa nama kabajaati. Anaa ijoollee irraa hin qubee sana tolchee jeeti bal'inaan barsiisa viidiyoo sanne erganiiti ilaali. Namoota akkanaati namoota gurguddaa umurii 87 miti wanni qubeen dhaloonni immoo qubee isaanii isa yoo ol barsiise ani rakkootti hin furadhu. Afaan Oromoo Akadeemii qabaachuu qabaa jennee yeroo dheeraa dubbachaa ture. Profeesar Fadhasaa waliin illee yoo akadeemii jiraate kun hundi akadeemii dhufeeti akadeemii isa waan kana hunda xalalchee mataatti godhee deeman. Akadeemii dhabuun keenya rakkina akkanaa uume jechuudha. Akadeemii afaan Oromoo dhabamutu rakkina akkanaa uume. Sababni amma dubbiin tun itti baatee yoo takka akadeemii kana yaa'ii akadeemiiti afaan Oromoo. Profeesar Fadhasaa fi Abdiisaa wanni itti ol dhaban akadeemiin Oromoo amma nu barbaachisu amma CDA dhamoo CDD saniin deemnaa kajoo Abdiisaan qabu. Profeesar Fadhasaan immoo akadeemiin afaan Oromoo hajaaramu qubeen haareen yoo dhufee jecha haareen yoo uumame afaan walteessuu irratti afaan biyyaa godhuu irratti akadeemii kana hojjeta. Wanni isin hojjettan afaan Google naquu kunilleen akadeemii san jala seenaa. Yaada joogaa deessuuf lakkii nuti ammatti kana karoora hin qabnu nuti amma if dandeenya hojjechuu feenaa yeroo xiqqoo obsiitii san booda jaartaa waan joora waldhabe jarri kun. That's why waldhabbiin isaanii sana ammaan tana qorannaa Profeesar Fadhasaa Yuunivarsiitii dhiyeesse akka baatee isatti erganii waan isaan lamaan waliin feeneef dubbiin tun baate. Akka isaan lamaan wal dhaban immoo ragaa ani viidiyoon na harka intervii Profeesar Tashoomee hojii gooneen na harka jira.
Isin galte so waan haala uumiti dhugaa dubbanna Oromoon dhugaa qabdi. Oromoon dhugaa jaalata. Uummata Oromootti haasoo jira. Uummata dhugaatti haasoo jira. Dhugaan ta'aa waaqaati. Dhugaan jirtu tanu. Gaafii dhumaa kaasaa. Garaan hin kannu. Sooretti laafannaa mee gaafii qabaachuu jirti dilaree Master Gaafii. Ani gaafii takkumaan gaafadha. Tole ayyee. Master Sooretti isin dura jira. Gaafii takka gaafadha. Takka Harargee wal gaafatu takkaan gaafadha. Yoo uummanni kuffise akka Harargee barachuu nuuf fayyamtaa miti silaa. Lakki ani hin jiru. Ani hin jiru. Ani hin jiru. Ani adeero. Ammallee ifatti yaadee kiyya akka namni beeku. Hullee kana gaafaan bocee ifiitii yaafii miti. Dhaloota nu keessa dhufuufiin waa dalagaa jira. Wanni amata 19 lafa jala oofeef illee tanaaf. Na harkaa silaa taate, na dhagayaa beekamtii odoo taate, dhaloota burjaajeessoo taate qaata miidiyaatti finne. Gaafa mootummaa wayyaaneetiin siin jee xalayaan deeggarsaa biiroo barnoota irraa biiroo aadaa irraa illee barreeffamtee Oromiyaaf illee itti deemee sadarkaa hanqa mootummaan gaafa jijjiirame kottu naan jaan. Gaan koree waaltinaatti illee dubbise, biiroo barnootaa dubbise, biiroo waajjira aadaatti illee dubbise. Hanqasitti itti deemaa ture jechuun gaafaan biyya ture. So wanni kun waan arra eegalame miti viidiyoolee jira, footoolee jira, mariilee goone. Wanni hin gadi hin dhiisiniif waan sabaa waan ta'eef riikardi ta'ee taa'uu qaba waan ta'eef. Kun akkasii hubadhaa fayyaa taa'aa gaafii namni qabu sagantaa biraa irratti nuu qaba. Yeroo kuma sila jedhee namni gadi buusina sadarkaa ifaajii ishee maaster kana gadi buusina. Dokumentiin ani waa'ee fuullee irratti barreessee qorannaa dhiyeessee kitaabotaan an barreesses laalaa dubbisaa akkamii barrooyitii akkamii walii hidhamtii jechi amma fakkeenyaaf keessatti kajoo qubee ati 10 yoo barreessite kuni qubee 3-4 yoo deebise maaliif akkamitti deebisuu dandee akkamitti walitti hidhe waan jedhu sirna barreeffamaa qaba. Tartiiba isaa laalaa akkaataa itti uumame baasa waan guyyaa tokko lafaa kaa'amee bocamee gabbee miti waan irratti mari'atamaa hawaasa wajja hawaasa hirmaachifamee fooyya'aa dhufe seerri isaatis sirni isaatis waa hundi fooyya'aa dhufe kun waan dhalootaaf irratti deemu ammallee dhaloonni fuulduraa kunis hayyoonnis irra qorataniituma dhaloota dabarsuu ta'anii si galte akkasitti waan deemotoo akka hubattaniin barbaadan nuti hawaasa keenya jeequun feenu hawaasa keenya burjaajessuuf sagantaan qabnu waan ifiitii waan keenyaa fi kanamaa adda barru kanamaa kan nuti qabanneetuma deemna addunyaa qabate jaanii rakkoon qabu san irratti itti fufa garuu ilmaan keenyaa waan ifii haa qabaatanii maalummaa ifiiti burjaajii amma kaatetanaaf immoo katti gaafatamu dhaabbata qaama waan kana gabbaase information kana hawaasa kaasee hawaasa keenya waliin dhawe hawaasni keenya immoo walitti dubbachuun hamtuus toltuun wal arrabsuun wal faarsuun isaanii dhugaa qabdanii Oromoon afaansaa jaalataa Oromoon uummata dhugaatii dhugaan tawaaqaatii galatooma ulfaadha isin jaa dubartiitiif niin dhaabbadhaa gaafa dubbaleetiiti. Galatoomi. Thank you, Master. Galatoomi. Hundi keessanuu assalaamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Itti aansee gaaffii kiyyaan inni qabadha because ijoollee hedduutu deebisee jira naan jedhanii jiru duuba deemetan viidiyoo qoradhaa. Ani toopikii tana kaleessan dhagahee hin barrees ture achiin boodan riisarchii godhaa ture jechuudha. Baga wal barree tokkoffaa waan fedhees haa ta'u kabajaan siif kennaa because hojii guddaadha. Lammaffaa kitaabota akkamitti argachuu dandeenyaadha gaaffiin kiyya. Sadaffaan immoo mootiiviin maalii ture garuu kana deebisee jira jedhanii sooniin qoradhaa deemee gara duuba hedduutu akka galatooma. Dokumantiilee namni barbaadan galatooma bareetitiyaa Ustaaz Hamzaa birattiin ergaa achirraa fudhachuu dandeessanii obsaa jaala kiyya mucaa kana hedduun jaaladhaa namaan hedduu kabaju obsaan kun hedduu kan isaan illee ittiin haasawa namaan hedduu kabaju nama yaada bilchina qabu mucaa sabboonaadha. Galatooma akkasitti keessaan isaan obsatti illee dokumentii erguun danda'a namni gaaffii dhuunfaa qabdan Ustaaz Hamzattis ta'ee obsattis yoo ergitan naqunnamuu danda'a isaan always waan naqunnamaniif gamas jecha lama jechuu fadhana jalaan deemin yaa waa carraa naan kanneen eestiin itti godhin obsaa keenya baga dagaan dhuftee ani master fiiti yaa qabadde atitu beeka akkatti qabatu san seefiin dhiisa. Master namootan hedduutu as jalaa gaafii takka barreessuu ture gaafiin san anan alaallatti malee nama biraan laallattu maaliif jennaan wanni hundi khabiira qabdi. Anammoo khabiira waan saniiti. Rakkoon qabu waan isaanii atiitu deebisaa fi ani deemuun qabana fakkaata saa olii qabannee oliin ture ni agartame hamsu
kabajumate sanii dhufe hawaasa wali buu jira isinaan jennaanin kabajaate sanii dhufe ulfaadhaa namni aada qabu gaafii qabdan obsaa fi Hamza Ustaad Hamzatti ergaa Mu'aasfatti ergaa isaan tekstii waan na erganiif keessaan gama siin deebisuu hin danda'a yoo carraa harkadhe immoo Master tokkicha guyyaa gaarii qabaadhaa. Master tun deemine wayifiin barbaadeyyuu. Thank you Master. Afoona lillaa hangas duuba siyaa mannellee. Afoona lillaa Oromoon na hamachuus na arrabsuus dhiifaman godhaaf dhugaa waan qabaniif ka'aarees aaruu dhugaa qaba. Karoollee loluu dhugaa qaba. Kanama arrabselleen aareeta arrabse afaan waan jaalatuuf afaan isaa waan jaalatuuf afaan isaa wanni caaluuf hin jiru Oromoof. Saniif quuqamee baga gootanii an dhiifame isinii godhe humaa takka. Oromoon dhugaa qabdii dhugaan tawaaqaatiin jaa. Master tokkicha otoo hin bahin namoonni situ carranaa kennitanii natti tola. Nagaamami sagaleen kiyya. Nagaam. Gaaffii hin qabu yaadattis yoo ta'e amma yaada kennuurraa kusadheetiniin gaaffii dursinee waan dubbannes ni qabna. Jechuun carraa dhuunfaatti siif dubbisuun akka kennitanitti waan ta'eef iyyuu ani gaaffii hin qabu namoonni gaaffii qabanii fi ogeessitoota afaaniitti xiinqooqaati jedhanii gaaffii isinirraa qabu guyyaa kaleessaa mana bananii maqaa keessan irra deddeebiidhaan hoggaatti dhahaa turanii fi Profeesar Fedhesaadha wajjiniin hoggaa dubbatanii Profeesar Fedhesaan irra jireessa isaa ani kuphee kana hin qalaqne piroojeektichis ta'e argannochi kan koomiti waan ta'eef iyyuu argannochi kan abbaa isaatu gaafatame gaariidha namni kan argate piroojeektii kana akkasumas immoo sooftiweerii diiveloop godhee koompitara wajjin wal barsiisee utuu gaafatameeti gaariidha yaada jedhutu kahaa ture irra deddeebiidhaan jechuudha yeroo sanatti sheek Hamza Afaanillee ni turanii ruyyuudha gara dhumaatti carraa argatanii manni cufamnaan mana biraa bananii as seenan waan ta'eef irra jireessi har'a guyyaa mana kana jiru deeggarsadha irra jireessi mana sana ture immoo mormiidha balaaleffannaadha waan ta'eef iyyuu kana wal simsiisuun akkaataa itti danda'amutti yookiin immoo garee uumneetu hin taane namoonni qorannoo keessan argatanii qorannoo barsiisaa Fedhesaas qorannoo keessanis dubbisanis dhufanii mana kiyyatti ani host godhee utuuni walitti dubbannee maal isinitti fakkaata gaaffii jettu qofaa fi akka yaadaattis akka gaaffiittis sana qofan kaasuu barbaada. Galatoomii obsaa kiyya ulfaadhu ana hawaan kana uumdee jaaniin inventar jechuun afaan Oromootiin uumdeedha. Ana hawaan kana uumdee ana hawa abbaan gaaffii qabu gaafachuu qabu. Profeesar Fedhesaan akkuma qubee Sheekh Bakrii Saphaloo qubee Dr. Abdishakur qubee Muusaa Godii qubee adda addaa qorate hullees qorate malee inni hullee keessaa waa takka hin qabu. Ana hawaan kana kalaqe ana ka gaafatamuu qabu uumdee ana. Abbaan dhimma qabu gaaffii isin haa gaafatu isin natti fidaa isin qunnamsuu hin danda'a tarii sooshaal miidiyaa irraa alatti akka zuumii fa'aa keessaan qopheessitanii sii galtee marii keessaatiin Oromoon keessatti mari'ata namni waa'ee xiinqooqa afaan saayinsii afaanitiin qeeqmaa kaasuu fedhu. Warreeffama keessan dubbisee wanni kun akkama xiinsaasa akkamii waa'ee linguistii irratti haasa'uu diiteelii fedhu anis barnoota haga tokko tokko kana waan hin qabuuf waliin teenyee haasa'uu dandeenya. Afaan saayinsii afaaniitiinis si galte malee wacan barbaannu dhumarratti wanni hin dhaamu ammallee irra deebi'ee Oromoodhaaf wanni hin dhaamu piliis waliin qoodina dhugaa baga loltanii loluun haqa keessanii afaan keessanii garuu rakkoo kana ka fide garee information san yuunivarsiitii irraa baaftee gama sooshaal miidiyaatti fidde namni yoo waa qorate yuunivarsiitiidha bakki itti dhiyeessu yuunivarsiitiin information qabuu danda'uu qaba hanqinni gama yuunivarsiitii irraa mul'ate ni jira dhugaadha garuu gareen uummatatti gabbaaftee jettee uummatatti baaftee poostii waan jiruuf ija seeraatiin akkamiin ilaalamti sawwara seeraatiif dhiifna Oromoon immoo baga loltanii baga wal abaartanii galatooma afaan keessa waan jaalattaniif jibbina qabaattaniitii miti hedduun isin kabajaa hedduun isin jaaladha dhaloota dhufuuf haa yaannu ilmaan keenyaatiif haa yaannu kanuma dhaamsi kiyya galatooma. Ani yaada ibsaa kana otoo yeroo sii mijatu akkuma ibsaan jedhe amma kaleessa warra waltajjii sanarra ture keessaa dooktaroota warra waame keessaanis anillee nama tokko yeroo siif mijatu sagantaanuu qabdee al tokko argamte baay'ee aayidiyaa kee kana irratti mari'achuun akkaataa wal kabaja qabu. Barsiisa dhiifama naa godhe afaan kee deemaan si qabee gaafii dhoofsaan illee dubbadde ammallee yoo xiqqishoo wal hubannaan nuyi gaaffiin jiraateen beeku
zuumiidhaan nu qopheessanii keessaan nama dhibbaa miti nama kumallee yaamtanii mari'achuu ni dandeenya akka nama Oromootti rakkoon qabu. Ani mariidhaaf yeroo hunda xiinsa gaafaanii xiinqoo gaafaanii irratti ogeeyyii afaanii wajjin mari'achuudhaaf gammachuun itti qaba. Carraasaa harkachuun anaaf milkaa'ina. Hayyoota afaanii qunnamuun anaaf milkaa'ina. Gammachuun itti qaba. Dokumentii kiyya halaalan achirratti hayyoota afaanii wajjin mari'achuun kaayoon kiyyaa'u tokko sanii. Carraasaa harkachuun anaaf gabbina waan ta'eef